Hayyee daawwattoota keenya akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota kushin entertainment hundi keessanuu amma Facebook irraa viidiyoo akkamittiin daawunlood goona gaalarii jala kan taa'u goona kan jedhu wajjin ilaalla. Dirqama akka inni nu bu'u yoo barbaanne appilikeeshinii lama qabaachuu qabna. Innis vidmeetii fi Facebook kan jedhu isa kanadha. FB duruun fayyadamtu vidmeetiin dirqama qabaachuu qabna. Viidiyoon sun gara gaalarii keenya kan taa'utti amma maal goona Facebook kan jedhutti buuna. Achi Facebook kan jedhutti eega buune booda viidiyoo kan jettu ishee kana jechuudha. Ishee tokkotti buuna. Ergatti buune booda in ilaalla viidiyoo tokko in ilaalla. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Filmii kana buusuu yoon barbaade natti tole taanaan maalan godha amma dirqama ishee xiyyee ishee kana ishee xiyyee gara mirgaa jirtu gara gubbaa sadii jechuunis ishee kana ishee see tokkotti buuna. Achi erga akka goone booda save video kan jedhu kanatti yoo buune save godhee asuma Facebook jala kaa maal goona nu garuu kan maal goona nuti as dhufneeti share kan jettu jirti as jechuun sorry ishee share jettu kan argaa jirtu ishee see tokkotti buuta. Erga isiniif fide booda more option kan jettu jirti as jala kana more option jetti ishee see tokkotti buutu. Ergatti buutani booda vidmeet kan jedhu isa kana isa jalqabarra jiru kana yookiin immoo gara dhumaas geessuu danda'a keessanii namaas erguu dandeessu. Vidmeet ishee jettu kanatti see tokko buuna. Itti buunaan eeggannaa jechuudha. Storage hin qabu kanaaf busy godhachaa jira. Okay, achi analyze gochuu jalqaba ofuma isaatiin jechuudha. Analyze godhee erga fixe booda download quality isaa nuuf fida. Kunoo akkuma argitanii inni kuni sababa analyze gochaa jiruufdha malee viidiyoo silaate jechuudha hin yaadattu taanaan viidiyoo filmicha silaadha sabuusuuf jechaa jirudha. Baqa amma nu fideeti jira kunoo akkasittiin itti ishee download ettutti eega buune booda ishee kana jechuudha jechuunis ishee kanatti erga buune booda quality isaa asitti as jijjiru quality kamiin buusuu barbaadu kan jedhu 360 megapixelii taanaan megabyte achi 22 foo'idha isaan bu'a yeroo baay'ee viidiyooni sorry wal fakkaatee jennaan mul'achuu didee as jira kan download jedhu isa see tokkotti buunaa jechuudha. Achi vidmeetii lafa viidiyoo kun IDdha beeksisadha. Achi as dhuftu jechuudha lafa download TV gara gubbaa jechuudha. As dhuftu see tokkotti buutu. As jalatti buusaa jira jechuudha akkuma argitan kunooti. Achi waan barbaadan hojjetachuu dandeessu jechuudha. Isinitti argisiisuuf ta'ee fi pause godheen bahanii. Okay, karaa biraa immoo namoonni baay'een more option isa jedhu sana viidiyoo Facebook irratti more option sana sababan finneef maal goona iddoo masilaatti deebinaa jechuudha viidiyoo kan jedhu ishee kan see tokkotti buuna. Okay, kanuma buusa viidiyoo masa kanan buusa rakkoon qabu. Achi ishee kanatti buunaa jechuudha ishee kan ishee tuqaa sadii ishee see tokko buuna. Achi not share isa jedhutti hin buunu maal goona gara dhumaa jira copy link kan jedhu kana jechuudha. Isa kan see tokkotti buuna copy goonee fixneerraa jechuudha. Erga akka gooneeti booda eessa deemna isa kanaan baanee vidmeet kan jedhu jala dhannaa jechuudha. Appilikeeshinii isa vidmeet jedhu isa kana jechuudha. Isa see tokkotti buuna. See tokkotti buune sila isinitti meera storage hin qabu kanaaf guutee jira kanaaf busy godhata. Achi lafa search baarii sana dhaxxanii search or enter URL jedhee jira. sana magariisaan itti maree kana jechuudha. Isa siya tokkotti buutu.
erga ishee tokkotti buutan booda iddooma silaa jechuudha iddooma search URL kan jedhu iddoo kana gadi qabdanii turtu takka achi maal jedheeti jira kunooti iddoo amma paste kan jedhu isa kana jechuudha argaa jirtu paste kan jedhu ishee tokkotti buutu erga akka paste ta'e booda linkii viidiyoo silaadha waan ta'eef go kan jettu ishee kanatti buutu jechuudha go ishee kanatti buutu go sana ishee tokkotti buutu takka ni eegna kunooti hin yaadattu taanaan kun viidiyoo isa silaadha jechuudha sanaan booda kamitti bunaa isa kana dhisneeti ifama gidduudhaan addaan kutee achi ishee masilaa jechuudha kun sirbaa jirtees ishee tokkotti bunaa viidiyoon kun daawwatu na ta'aa jira jechuudha wanti biraan immoo kun quality kan barbaadanii buufachuu dandeessu jechuudha kanatti daawwatu kan jedhutti buutanii as jala dhuftu ishee iddoo silaa jechuudha gara gubbaa kun buusaati jira jechuudha sumamma kun buusaa jira lamman saasa silaadhaan poozing godhaa isinitti argisiisu sababa ta'eef kan biraa immoo asuma jalatti Facebook ilaaluu dandeessu viidiyoo jalaa baatanii immoo viidiyoo jalaa baatanii iddoo biraa seenuu yoo barbaaddan maal gootu ishee kan asumatti Facebookiin ilaala jennaan ishee tokkotti buutu loading jechaa jira eegdanii ilaallachuu dandeessu Facebook keessan jechuudha akkasitiin nu fidaa jechuudha akkasitiin nu fidaa hayyee daawwattoota keenya isin jaalannaa qophiin keenya har'a kana fakkaata akka isin fayyadu beekna abdiin qaba viidiyoo kana chaanaalii keenya kush entertainment telegiraamaanis jira yuutuubiidhaanis akkuma argitan kana qabna subscribe share comment nuuf godha viidiyoo isiniif hojjetamu barbaadan immoo yaada keessan karaa komentii nutti himaa isiniin jenna kun akkuma argitanii hordoftoota 41 ol qabna telegiraamiidhaanis yuutuubiis dhiyeenya bannee beekamtii yookiin immoo namni baay'een subscribe nu gochaati jira isin jaalannaa warri subscribe gootanii warri amma dhuftan yoo jiraatanis subscribe nuuf godhaa isiniin jenna isin jaalannaa kush tube kan keessanidha